Silaa ji'oota muraasaan asitti biyya keenya keessatti wantoota irra deddeebiidhaan dubbatamaa jiran keessaa inni guddaan waa'ee gabaa kaapitaalaati. Gabaan kaapitaalaa kun maali? Kabajamtoota daawwattoota koo viidiyoowwan walitti aanuudhaan boqonnaa adda addaatiin dhiheenya kanarraa eegalee isiniif hojjedhuun waa'ee gabaa kaapitaalaa gabaabseenee waliin baranna. Dhuguma gabaan kaapitaalaa maal jechuudha? Jireenya keenya keessatti hiika maalii nuuf qabaachuu danda'a wantoota jedhan akka isiniif galutti akka nama hundaaf galuu danda'u tokkotti ibsuudhaaf nan yaala kutaawwan kana keessatti. Waa'ee gabaa kaapitaalaa kanan asitti haasa'u jarreen investment baankarii taataniif yookaan immoo jarreen gabaa kaapitaalaa keessatti hojii hojjechuudhaaf deemtaniif osoo hin ta'in hawaasa waliigalaatiif isa keessatti hirmaachuudhaaf deemuuf akka galutti taasisnee kan waliin ilaallu ta'a. Kutaa har'aa isa duraa kutaa tokkoffaa kanaan immoo maaluma jechuudha gabaan kaapitaalaa kun wanta jedhu kan waliin ilaaluudhaan eegallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota koo ani Gammee Biraanuun jedhama. Chaanaalii kanaan isiniif waa'ee faayinaansii fi biizinasii keessumaa waa'ee gabaa kaapitaalaa isin barsiisuudhaaf chaanaalii kana banee hojjechaa jira. Yoo ammaatti chaanaalii kana subscribe goonee subscribe godhaa jedheen isin affeeraa, like fi share gochuu hiriyoota keessan waliin hin irraanfatina. Gaafii fi immoo yaada keessan comment section irratti akkanaaf barreessitan isin affeeraanii maalum jechuudha gabaan kaapitaalaa. Gabaa kaapitaalaa kutaa isa duraa waliin ilaalla. Dursine gabaan kaapitaalaa gabaa akkamii gaafii jedhu deebisuu yookaan barbaannu ta'ee anaaf gabaa kaapitaalaa jechuun gabaa waadaa jechuu dandeenyaan iddoo qaamonni lama walitti dhufanii waadaa walii galanii waadaa sanaaf namichi waadaa kennu namichi waadaa bitaturraa birrii fudhatee inni kaan immoo waadaa bu'aa guddaa waadaa sanarraa argachuu fudhatee taa'ee abdiidhaan waadaan san haga galma ga'utti gabaa itti eegu jechuu dandeenya. Abdiin amma isiniin jedhe kun garuu abdii duwwaa osoo hin ta'in abdii qaamota adda addaatiin hoogganamee waadaan sun akka fiixaan ba'uuf namoonni to'atan, namoonni geggeessan, qaamonni geggeessan, dhaabbileen adda addaa geggeessan iddoo itti jiru jechuudha gabaa kaapitaalaa jechuun. Gabaan kaapitaalaa gabaawwan lama qaba. Iddoo lamatti isa qooduu dandeenya. Gabaa dursaa fi gabaa lammaffoo jennee qooduu dandeenya. Isa afaan warra Ingiliffaatiin primary markets and secondary markets jennee dubbannu yommuu ta'u, isa kana keessatti dhaabbileen daldalaa kaapitaalaaf birrii isaan barbaachisu hojii isaanii hojjechuudhaaf, hojii isaanii babal'isuudhaaf, hojii haaraa tokko uumuudhaaf, yaada kalaqaa biizinasii ta'u tokko gara hojiitti galchuudhaaf gaafa barbaadan birriin isaan barbaachisa, maallaqni isaan barbaachisa. Maallaqa kana iddoo adda addaarraa argachuu danda'u. Isaan tokko liqiidhaan baankiirraa deemanii liqeeffachuu danda'u. Irra hedduun keenya akka goonitti immoo qusannee yookaan qubii darbannee haala adda addaatiin birrii kana argannee gara hojiitti galuu dandeenya. Sirna faayinaansii biyya keenyaa keessatti haga ammaatti wantoota hin baramne keessaa inni biraa gabaa kaapitaalaa kana. Haa ta'u malee hin baramne gaafan isiniin jedhu haala gabaatiin haala qindaawaa ta'een hin baramne jechuudhaaf malee dhaabbileen adda addaa fakkeenyaaf baankiiwwan biyya keenya keessa jiran abbootii qabeenyaa adda addaarraa maallaqa walitti qabanii kaapitaala erga godhatan booddee gara hojiitti galaniiru. Hojii isaanii sanirraa bu'aa buufatanis namoota kanaaf adda hiraa jiraataa jiru. So gabaan kaapitaalaa isa kana gara gabaa qindaa'aatti fiduudha hojiin isaa. So dhaabbileen hojii babal'isuudhaaf, hojii haaraa tokko eegaluudhaaf gara biizinasii haaraa tokkotti galuu barbaadan gaafa maallaqa barbaadan iddoo itti deemanii waraqaa waadaa qopheessanii waraqaa waadaa sana gurguruudhaan birrii walitti qabanii birrii sanaan hojii hojjetanii bu'aa buusanirraa haala adda addaatiin namoota waadaa galanii xalayaa waraqata kennaniif saniif bu'aa sana adda itti hiran. So kana gabaan isaa. Gabaan kun iddoo lamatti qoodama. Akkuma amma isiniin jedheen gabaa dursaa fi gabaa lammaffaa jedhee isinitti hima primary and secondary markets jedhu.
Gabaan inni primary market jennu yookaan immoo gabaan inni dura maalirraa eegala? Dhaabbileen daldalaa gaafa yeroo duraatiif dhufanii gara gabaa kanaatti jechuudha. Abbootii qabeenya adda addaarraa investoroota jennee isaan waamnu jechuudha. Yeroon amma abbootii qabeenya isiniin jedhu biyya keenya keessatti yeroo hedduu abbaa qabeenya namni jennu nama birrii hedduu qabu, nama maallaqa hedduu qabu qofa mataa keenya keessa kan dhufu. Kuni garuu yaadni isaa akkas qofa osoo hin ta'in namni birrii xinnoo tokkos qabu ta'u birrii sana buufatee dhaabbata tokko keessatti gaafa shoora mataa isaa qabaatu jechuudha. So haaluma kanaan dhaabbileen yeroo duraatiif dhufanii waadaa sana gaafa gurguranii birrii namoota qabanirraa gaafa fudhatan isa gabaa dursaa yookaan immoo isa primary market jennaan. So isa kanarratti gabaa dursaa kanatti waadaaleen gurguraman lama ta'uu danda'u. Waadaan inni duraa kan gurguramu jechuudha. Isa aksiyoonii jennee yeroo hedduu beeknu sana ta'uu danda'a. Kuni maal jechuudha? Waadaan nuti binnu dhaabbata sanirraa baankiin tokko dhufee waraqanni inni nuuf gurguruu fi birrii 100 naaf laadhaati waadaa kana fudhadhaati abbaa qabeenyummaan isiniif kenna jedhee nuuf laata. So kanumaan dhaabbata sana keessatti dhaabbata daldalaa sana keessatti abbootii qabeenyaa taanee qooda qabaanne jechuudha. Qooda baankii sana parsantii hamma tokko dhibbantaa hamma tokko fudhannee kan keenya ta'a jechuudha. Inni tokko kanadha. Waadaan inni lammaffaan immoo xalayaa biraa kan gurguranis jiru immoo. Waadaan inni biraa maa inni waadaa liqiiti. Birrii hamma kana xalayaa kana fudhadhaa. Birrii hamma kana garuu naaf liqeessaa. Waggaa tokko keessatti ji'a 6 keessatti ji'a 3 keessatti jedhee dhala parsantii hammana yeroo hedduu dhala baankii keessa gaafa maallaqa keessan deemtanii ol keessan caalu tokko dhala hammana isiniif kaffalaa jedhee waadaa nuuf galuu danda'a. Isa kana afaan warra Ingiliffaatiin debt market jennaan. Isa duraa immoo equity market jennee waamna. Gabaa aksiyoonaa fi gabaa liqiiti. So akkuma waliigalaatti gabaa isa duraa kanarratti gabaa isa primary market isiniin jedhe kanarratti dhaabbileen daldalaa adda addaa waadaa liqii yookaan immoo waadaa qooda dhaabbata daldalaa tokko keessatti fudhachuu nuuf gurguruu danda'u. Birrii isaanii waraqataan nuuf jijjiiruu danda'u. Waraqata waadaa. Wanta tokko immoo hin irraanfatina. Yeroo amma jiru kana keessatti wantoota hedduurraa waraqanni badaa waan jiruuf waadaan sun yaa'u dijitaala ta'uu danda'a. Garuu akka waliigalaatti yaadni isaa maali? Waadaa abbaa qabeenyaa ta'an biratti anaaf birrii 1,000 naaf kenna. Dhibbentaa hangana isiniifan abbaa qabeenyummaa kenna yookaan immoo birrii 1,000 naaf liqeessaa dhibbentaa hangana waliin dabaleen ji'a 6 keessatti isiniif deebisa. Jedhanii iddoo haala to'atamaa ta'een iddoo qaamni to'ataan mootummaa itti to'atu iddoo isin itti burjaajeessuu hin dandeenyetti akka gabaatti gabaa to'atamaa isa sana gabaa kaapitaalaa isa dura. Gabaan inni lammaffaan secondary market inni jennu immoo gabaa lammaffoo kanan isiniin jedhee erga waadaa kana fudhanne booddee hamma ammaatti namoonni dhaabbata adda addaarraa baankiiwwan keenyarraa fakkeenyaaf aksiyoonii bitattanii qabattanii harka keessan jiru rakkoon keessan inni guddaan maal yoo kan jettan ta'e bu'aan irraa argachaa jirtani tokko xinnaadha. Jechuun bu'aa dhaabbanni buuserraa waggaan gaafa dhumu adda hirachuun gaafa ga'u birriin isiniif adda hiraa jiran 1,000 aksiyoonii bitattanii bu'aa buufne jedhanii birrii 100 faa isiniif laachaa jiru. Yookaan birrii 150 isiniif laachaa jiru 1,000 irraa waggaa tokko guututti. Kun immoo baay'ee rakkoodha. Yoo rakkattan illee waadaan keessan sun waadaa birriin 1,000 bittan sun gabaarratti ba'ee nama biraatti dabarsitanii gara birriitti jijjiiruudhaaf baay'ee rakkoodha. Iddoo adda addaa hedduu deemuu qabdu. Yeroo hedduu immoo gatii isaa isa dhugaa argachuu dhiisuu dandeessu. Yeroo kana gabaan inni lammaffaa jedhee isinitti hime secondary marketiin kan dhufu. Secondary marketiin maal godhaa? Namoonni waadaa dhaabbilee daldalaa adda addaarraa baankiiwwan irraa, warshaalee irraa, qaama mootummaa irraa waadaa kan liqiis ta'e kan aksiyoonaa bitanii harka isaaniitti walitti qabanii jiran hundi isaanii sun iddoo waadaa sana walii isaaniirraa itti bitan isa sanutu gabaa lammaffaa yookaan immoo secondary market jedhamee waamama. Gabaa kana irratti
ani baankii Abaacaa jedhamu tokkorraa aksiyoonii bitadheen harka kootti qabadhee jira. Aksiyoonii lakkoofsaan 1,000 birrii 100 1,100 waliigala kan baasu. Obboleessi kiyya tokko immoo aksiyoonii baankii Xawaavaa jedhamurraa immoo aksiyoonii 500 bitatee jira kan birrii 500. So ani yoon rakkadhe aksiyooniin harka koorra jirurraa waadaan ani baankii sanarraa bitee waggaa eegee bu'aasaa fudhachuurraa birrii amma atattamaan yoon kanan barbaadu ta'e aksiyooniin qabu sana keessa 500 irraa baasee 1,000 qabu sana keessa nama biraatti gurgura. Obboleessa kiyya yeroo kana birriin barbaanne garuu waadaa sanarraa eeggatee gatiinsaa gaafa dabaluuf gurgurachuu barbaadu tokkotu jiraachuu danda'a. Isaafan gurgura jechuudha. So gabaan inni lammaffaan isa kana nuuf fida jechuudha. So haaluma kanaan dhaabbilee adda addaa keessatti birrii nuti qabnu geessinee invest akka goonu, qooda akka qabaannu, liqeessinee dhala akka argannu taasisuudhaan dabalataan immoo waadaa nu harka jiru sana abbootii waadaa nuuf laatan bira qofatti silaa deebi'uurra nu dhoowwee matuma keenyaan namoota biraatiif akka gurguru gara birriitti waadaa sana dafnee akka jijjiirru nuuf salphisuudhaan gabaa hunda keenyaaf iddoo qabeenya maallaqaa itti walitti qabuu dandeenyu, itti guddisuu dandeenyu gabaan kaapitaalaa. Akka waliigalatti akka salphaatti gabaa kaapitaalaa jechuun kanuma gaa daawwattoota koo. Waa'ee gabaa kaapitaalaa yookaan gaafii qabaattan ta'e yaada keessanii comment section irratti gaafii keessanis naa barreessuu gonkumaa hin dagatinaa. Keessumaa jechoota afaan Oromoo waa'ee gabaa kaapitaalaa keessatti isiniin dubbachaa ture kana jechoota baay'ee immalu jettan yoo kan jiraatan ta'e immoo maaloo comment section irratti isa kana ingiliffaadhaan akkana jechuurra afaan Oromootiin akkana silaa jette irra wayyaa isa jettan akkanaaf barreessitan isin afeera daawwattoota koo. Viidiyoo koo kanarraa an kanumaan xumura. Torbee dhufu immoo kutaa lammaffaa viidiyoo kanaatiin waa'ee gabaa kaapitaalaa kan waliin barannu ta'a. Amma sanitti nagaannaaf turaa of kalchaa kanan isiniin jedhu ani Gamee Biraan.